Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha. Har'as viidiyoo biraa qabadhee dhufee har'aaf fosoliyaa godhutti jira. Kanaafuu na waliin tura. Warri viidiyoo kana subscribe naa godhu channel kana subscribe naa gootan galatooma hedduu galatooma. Warri subscribe hin godhin illee subscribe naa godha. Guyyaa torbaanitti guyyaa takka viidiyoo haaraan posti godha. Kanaafuu please subscribe godhuun dagatina. Asitti shunkurtii qaba. Amma shunkurtii tiyya haala kanaan gurgurdisee muratutti jira. Shunkurtii andeen asii green beans tana qaba. Akkanatti qaccee ka duubaatii fi ka mataarraa akkasitti irraa mummura. Yoo feetan bakka lamatti mummuruu dandeettanii garuu akkanatti gurgurdaa kana godha. Kunoo asitti waan maraa qopheeffadhee jira. Kaarotii, shunkurtii, timaatima, qullubbii adii, irdii. Asii bishaan danfifadhee green beans tana itti naqataa jira. Daqiiqaa 4 akkas danfisaa. Eegas daqiiqaa 4 booda bishaan keessaa baasa. Amma zayitii itti naqataa jira. Olive oil use godhanii garuu zayitii kamuu ka barbaadan use godhuu dandeettanii. Eegas shunkurtii tiyyatti ciradha itti naqadha. Eegas shunkurtiin kunoo naa bilchaattee jirti. Zanjabiilaa fi qullubbii adii itti naqadha. Kana xiqqoo aga daqiiqaa takka waliin bilcheessee eegas deebi'ee irdii tiyyatti naqadha. Kanatti eega irdii waan maraa waliin bilchaatee deebi'ee timaatimatti naqadha jechuudha. Hedduu nyaata hedduu salphaadha. Hedduu mi'aawaa buddeena waliin daabboo waliin waan barbaadan waliin nyaachuu dandeettanii. Amma kaarotii itti naqadha. Akkanoo kaarotiin xiqqoo bilchaatee sookidda itti naqadha amma. Kunoo deebi'ee amma green beans reefu danfise san amma deebi'ee itti naqa jechuudha. Amma xiqqishooma haga daqiiqaa 2 akkas bilcheessaa green beans bilchaattee waan jirtuuf. Kunoo gahee jira. Amma dhadhaa itti buufadhee dhadhaa xiqqishootti buuse. Amma eegas deebi'ee qaaraa itti naqadha. Amma eega qaaraa itti naqadhee gahee jira bilchaatee jira. Kunoo akkanatti qophaa'ee hedduu bareedaadha. Akkanatti godhattanii waan barbaadan waliin nyaachuu dandeettanii. Kanaafuu dhihaadhaa chaanela kiyyatti warri haarawaa subscribe naa godha. Warri subscribe naa gootan galatoomaa isiniin jedha. Yeroo biraa chaanela biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaa keessa naa tura. Galatoomaa waan daawwattaniif isiniin jedha.